Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii adoolessa 28 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa har'a dhimma hidhamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti matamaniif ammaan dura mana murtiitti dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Gurmuuleen gargaarsaa Keeniyaaf xiinxaltoonni gurmuun Al-Shabaab dargaggoota yeroo COVID-19 kana jireenyaaf rakkataa jiran faana dha'uudhaan fo'achuudhaaf carraaqaa jira jedhu. Qophii dirree dimookiraasii keessatti immoo waa'ee bayii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf hojii egeree mootummaa eeggatu irratti marii hayyoota lama waliin torban dabre eegalle kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Kanneeniif ka biroo sagantaa keenyarraa keessatti qabannee jira dhaggeeffattoota keenya haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Piroodyuseriin tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaalanneettan sin dabarsa. Attamoltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kunoo. Waamicha mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa dhiyeesse fudhachuudhaan duuluuf qophii ta'uu isaanii jiraattonni magaalaa Baahir Daar ibsanii jiru. Humnootiin alaa kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jedhe Hiwaatiin deeggaruu haadhaaban jechuudhaan kanneen waltajjii irratti hiriiraniif haasawaa akka dhageessisan immoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Baahir Daar Dr. Diras Saahiluu turan. Magaalaa Baahir Daar keessatti har'a uummanni kurna hedduu ta'an hiriiruudhaan duula jiraachuu keenyaaf murteessaa ta'e ittiin jedhan kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Magaalaa Dabra Maarqosii fi Gondar keessattis hiriirri wal fakkaataan dhuma torban darbee gaggeeffamuu beekamee jira. Gama kaaniin dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofii irratti injifannoo gonfataa jirra jechuun barreessanii jiru. Kan daldalaaf akkaan barbaachisaa ta'ee fi Finfinneef Jabuutii kan wal argisiisu daandiin konkolaataa fi hadiidi baaburaa cufamuusaa Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Umar roobii har'aa beeksisanii jiru. Itoophiyaan buufata doonii waan hin qabneef jecha gama buufata doonii Jabuutiin kan gargaaramtu yoo ta'u biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabdu Itoophiyaan meeshaalee biyya ofiitti galfattu harka caalaa gama Jabuutiin seensifti. Kan cufame jedhame kanarratti waajjira muummicha ministeeraas ta'e aangawoota Jabuutii biraa deebii argachuuf battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Umar akka jedhanitti daandiin konkolaataas ta'e baaburaa dargaggoota naannoo kanneen haleellaa sanbata darbe gaggeeffame mormaniin cufame. Mootummaan wiixata kaleessaa milishoonni naannoo ollaa kan Afaar haleellaa fi saamiinsa gaggeessuu isaanii kunis falmii daangaa naannoo sanaa hammeessuu dubbate. Kun ta'uun immoo Itoophiyaa keessatti muddamsi hammeessaa jira. Dargaggoota daandii baaburaa konkolaataa cufan waliin dubbanne bansiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee dhaamsa barreeffamaa dhaabbata oduu Rooyitersiif erganii jiru. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen 5,000 ta'an guyyootii dhufan keessa gara Sudaanitti ce'u jedhamee kan eegamu ta'u aangawaan Sudaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees jedhamuu fi roobii har'aa beeksisee jira. Kunis walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu kan dhiyeenya kanaa dhiyeessuun ta'uun beekamee jira. Gara jalqaba torban kanaatti lammiiwwan Itoophiyaa 3,000 gara biyya ollaa taate Sudaanitti kaca'an yoo ta'u kunis walumaa galaa lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessaa dhiyeessuun Sudaan seenan gara 60,000 geessisee jira. Wal waraansi hammaataa deemuu isaan kan ka'e sa'aatilee dhufan 48 keessatti kanneen 5,000 ta'an Sudaan keessatti dahannaa siyaasaa gaafachuuf jiru jechuudhaan kan dubbatan aangawaan Sudaan kunis biyya isaanii gama bahaa
kutaa Kasalaa kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e keessatti jedhan. Roobni hamaan jiru lageen naannoo daangaarra jiran akka guutan waan godheef jecha lammiiwwan Itoophiyaa 3 kibxata kaleessaa ce'uu fituu yaalanii bishaaniin nyaatamuu isaaniis aangawaan Sudaan kun dubbataniiru. Hoogganaa milishaa kan United States siviilota ajjeese jechuudhaan uggurarra keesse humnootii isa qabuuf yaalii godhan waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu aangawoonni Liibiyaa beeksisanii jiru. Aangawoonni Liibiyaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti waraanni mana jireenyaa Mohammed Alkaanii kan magaalaa Bengaazii keessaa seenuun siviilota ajjeesuun akka irratti dhiyaate sanaaf ajaja akka hidhamuuf ba'e itti kennuuf turan. Aangawoonni Liibiyaaf kan United States akka jedhanitti magaalaa gama dhiyaa taate Taarhuunaa ka Tiripoolii irraa gama kibba dhiyaa fageenya kiiloomeetira 65 jirtu irratti namoota waggaa darbe ajjeefamanii hedduun isaanii boolla guddaatti awwaalaman sanaaf Alkaaniin itti gaafatamaadha jedhu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States keessatti filannoo bara dhufu gaggeeffamu kan walakkeessaa kan ilaaleen Raashaan duruu gidduu seenuu jalqabde jechuudhaan pirezidaantii United States Joe Biden waajjira daayirektaratti biyyoolessaa kan United Statesiif ibsanii jiru. Ibsa guyyaa guyyaan dhimmoota icciitiin qabaman kan ilaaleen kennamu irratti Biden filannoo bara dhufu jechuun 2022 gaggeeffamu kan ilaaleen Raashaan maal gochaa akka jirtuu fi odeeffannoo sobaa oofaa jirtu ilaalaa jirtu jedhaniiru. Hawaasatti kanagaa bakka bu'uun Virgiiniyaa gama kaabaa keessatti kan walitti qabaman namoonni 120f Biden haasawaa dhageessisaniin Raashaan gocha akkasii raawwachuun ishee abbaa biyyummaa keenya cabsuu akka ta'e ifa galaadha jedhanii bal'inaan garuu kan ibsaniin qaban. Biden dhimma sadarkaa olaanaa icciitiin qabamu ifatti dubbachuun isaanii waan hin baratamne ture. Pirezidaantii waan ta'aniif jecha waan barbaadan iddoo barbaadanitti ifatti dubbachuu danda'u. Raashaan immoo filannoo bara 2020 gaggeeffamu kan ilaaleen odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa jirti jechuudhaan aangawattiin sagantaa nageenya addunyaa Emily Harding dubbatanii jiran. Kaampaaniileen odeeffannoo gurguddaa karaa kompiitaraa jalaa hatame akkasumas odeeffannoo arguu qaban akka hin argineef ittifamanii fi caasaaleen United States keessatti akkaan barbaachisoo ta'an akka gabaasaniif seera koongiresiin United States gaafatu bulchiinsi pirezidaant Biden ka deeggaru ta'uu beeksisee jira. Ministeera haqaa kan United States keessatti ittaanaa gargaaraa akka ta'an Richard Downing akka jedhanitti kaampaaniileen miidhaa yookaan tarkaanfiin akkasii irra ga'e carraa odeeffannoo arguuf qaban kan jalaa uggurame dabalatee akka gabaasaniif tarkaanfii koongiresii fudhataa jiru ka bulchiisi amma jiru jabeesse deeggaraa jedhaniiru. Miseensonni koongiresaa hojii seeraan alaa akkasii hojjetamuun dabalaa waan dhufeef kanattisuuf jecha seera hedduu baasaa yeroo jiranitti deeggarsi bulchiinsaa kun immoo labsame. Bulchiinsi Biden waliigalaan nageenya uummataaf diinagdee fi nageenya biyyoolessaa irratti sodaa akka uumetti ilaaluudhaan deebii barbaachisu kennaa jira. United States kutaalee hanga tokko keessatti kanneen tallaalii dhukkuba COVID ittisu guutummaatti hin fudhanne yeroo alaa ol galan mana keessatti haguuggii funyaaniif afaanii akka gargaaraman waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n ajajuudhaan murtii baatii 2 dura dabarsee ture jijjiiree jira. Kana malees barsiisonni, barattoonni fi hojjetoonni kanneen biroo manneen barnootaa keessa hojjetan tallaalamanis tallaalamuu baatanis afaaniif funyaan isaanii akka haguugan ajaje. Kutaalee United States namoonni tallaalii fudhatan lakkoofsaan xiqqootti ta'e keessatti dhukkubi koronaa hammaataa dhufuusaan kan ka'e alaa yeroo manatti ol galan haguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban murtaa'e jedha CDC'n. Keessumaa gosti vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu babal'ataa dhufuun akkasumas kanneen guutummaan tallaalii argataniyyuu qabamaa akka jiran ibsee garuu akka warran tallaalamne sanaa dhukkubichi ittiin jabaanne jedhee jira. Jiraattonni magaalaa Sydney kan Awustiraaliyaa miliyoona 5 sababa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabaluu itti fufaa waan jiruuf jecha torbanneen dhufan 4f uggura sochii jabaa jalaa akka turan beekamee jira. Kunis har'a kan labsame yoo ta'u aangoonni kutaa New South Wales jedhamu kan Sydney magaalaa guddootti taate keessatti namoonni 177 sa'aatilee darban 24 keessatti haaraa vaayirasichaan qabamuun ega labsamee booda.
Gaafa kibxataa lakkoofsi kun 172 kan ture yoo ta'u har'a immoo xiqqoo dabaluusaan yeroon uggura sochii kun dheerate jedhameera. Oduun har'aaf qabuun sana. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa har'a dhimma hidhamtoota galmee Jawaar Mohaammed faa jalatti matamaniiti. Ammaan dura mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota mana murtiitti hin dhiyaannu jedhan himanni isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamuu murteesse manni murtii kun. Galmootuu abukaatoo himatamtoota obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbisee Adaamaarraa gabaase. Manni murtii federaalaa dhaddacha lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman namoota